caafii abdii keenyaan ammallee sirraan dhaabbadhani bakka keessana si deebisiisa beeki ana kana makaanii miti dhaabbadhu maqaa kiyya hin dhayin ammallee Magartuun deemtee mana poolisa fiddee viidiyoo guutuutti agarsiiste kunoo ishii akkana na gochisiisaa ture mucaan kun immoo obboleessa kiyya rabbiiti baay'ee samiidhee jira namtittii kana seera jala naa oolchaa maan jedhin gaafa takkas jettee yoo ishiin si haalte nuti immoo si duuka jirraa siin jedhe maal afaan kee banda asirratti bobbaqan boqoboqamiin zimmettee boq kijibduu halale Magartuun tokko viidiyoo gadhiiste takka ilaalee ture jechuudha isinis akka argitan abdii guddaan qaba jala seenillee komentii takkas ilaalaa jira jechuudha hundaafiyyuu toftaa haaraadhaan deemaa jirti jechuudha Magartuuni maaliif yoo jettanii waan ati yaaddisii milkaa'uu jedhanii viidiyoon kaameraan alallee gorseenii jira jechuudha mucattii kana garuu gorsa namaan dhageessu gaarii urgoofte nama gaarii ta'uuf yaalaa jirti jechuudha garuu walumaa galtanii bari gaafas Magartuu siin jedhee jiranii uummata afootti immoo siin jechuu barbaadeen malee sirriitti si gorsee jira jechuudha gaafa mana kiyya dhuftes kaameraan alallee hedduu qaaqneera jechuudha maaliifuu ofii kee gaarummaa of hin fakkeessini waan kana guutuu jaartii hajii faana gootanii atis harka keessaa qabda jechuudha maaliifuu namtittiin kun badduudha mujrimaa jennee yoo arrabsinillee atis ishii faana takkuma jechuudha anaaf namoota kaanii hin beeku anaaf atillee ishiinillee takkadha maaliifuu atiin kun osoo guyyaa 10 guyyaa 12 sana hidhamuu baattee bar kuni bahaa hin jiruyyuu ture jechuudha innaa dhugaadhaan immoo yoo abdiidhaa yaaddeetta ta'ee yoo dhugaadhaan mucaa kana garaa nyaattummaa qabaatte yeroo baay'ee siin jedha jalqabarraa gammaa hagaarraa kanallee siin jechaa jira jechuudha gara nyaatteen tala nama gara nyaattee obbolummaa yoo qabaatte abdiidhaaf jechuudha waliin sihirii sana mana keessa awwaaltanii ulaa jala awwaaltanii bakka kana gootanii wanni beeknu akka hin jiru jechuudha waan sana baasii siin jedhe baran waan gootan sana mush irra keessa toonteen hunda isaa baasii bakka itti awwaaltanii baasii dhugaadhaan yoo abdiidhaa yaadda ta'e gabbaasii bishaan itti naqii sheeka fidii itti quraana qaraasisii mana isaa sana guutuu gabbaasii nazzafii uccuuwwan isaa baxxaaniyaawwan isaa waa hunda kana guurii geessiti yoo feete gubi yoo feete immoo mana qassaalan hin jira miti kam jechu mana laawundarii geessii miiccisiisii naziifatti deebisii mana isaa sana guutuu qalamii dibsiisiif maali maallaqa meeqa nyaataa baatanii miti maallaqa abdii meeqa nyaataa baate bar gati meeshaa isaa sana uccuus maa inni meeshaan abdii kun waan addaa miti bar muka gogeessa achi dhaabbatu sana mana ciisaas yoo ta'e duulaafaa fi tasriihaa waan akkasiiti maaltu jira warqeen mana keessa hin jiru habiibti tamam meeshaa jaamul sana yoo ta'e maggaarajaawwan cirii gati ka hantuunni nyaatte boru balleessitu warqiidhaa rakkatte moo abdiidhaa dhuguma rakkatte toftaadhaan deebisanii mucaa kana yookiin ijatti waa naquufi yookiin ulaarra waa kaa'uufi yookiin waa tokko gochuuf malee kun uummanni kun nagaadhaaf akkana boolla qottee galgalaa ganama abdii deebi kalaas dhiisi ka abdii deebi yoo jette mana isaa qulfii as rakkabiiti akkuma siin jedhe kana mana nazzafiiti mana tolchiifiiti mana haaressiiti iskime intala namaa yoo taate yoo dhugaadhaan yoo qajeelaan deemaa jiraatte jechuudha haadha sabgee bara akkana goote haadha sabgee bara akkana taate maqaa kiyyan nayin habiibti waan si godhe takka hin jiru dhugaa dubbadhe kanee jalqabarraa hagammaa isin faana dararame isin faana arrabsame isin faana ijatti na tuftanii na salphiftanii ane haadha ilmaaniiti ane nama kabajaa qaban nama guddoomu shakka kee gaala feenxaa olii gaddeddeemaa oolu kanaa miti beeki kana yaaduu qabdan haadha ilmaaniiti haadha dhiiraati an nama kabajaa qabdudha gajjedhee miila si qabadhee si sagadee rabbii kiyyaa yoo sagadee wayyuura agas ati maal gootas rabbii kiyya na kallaqira akkanas yuuda bu'uufinaa wayya bar sii kana mannaa jechuudha garuu immoo intalli kun hin jijjiiramti namatu ishii jijjiiree laata waatu jiraa laata jedhe dura jalqaba fiddee ati haadha sabboontuu tokkanan na erge jettee deebiftee ammoo naannessitee jaartii hajii jette jaartii hajii faana walii galtanii shira xaxxanii waan takka keessan jira malee isin lamaan abadaan wallolaa hin jirtani maaliifuu mucaa takkicha dhiira takkicha kana lamaaniin olii gadi oofaa jirtanii barsiirii keessanii abdii waa takka fi abdii keenyaan ammallee sirraan dhaabbadhan bakka keessanas si deebisiisa beeki an akka nama kaanii miti dhaabbadhu maqaa kiyya hin dhayin ammallee Magartuun qulfii isaa gatii fi deem saadaanis akkuma kee qawusiin akka keetii suni
maaliif deemtanii eega siillachuu nama sirnaa taatanii saadaan illee sirra jabduudha maaliif deemtanii reewaata furmaatan godhiifiin maaliif mana sirreessiifiin wanti fedhe yoo dhufe sinamanu naan jette haati sabkee bar jette an sinamanu maalla dhibee si amana silaan sinamanu warra akka kee sholoklaakkeen si amanu malee keerii kam dalagdee si amana ree amana anammame mee waan gaarii kam dalagdee si amana namni bar nama gaarummaa isaatiin mee amana ati guyyaa 12 hidhamtee dhuguma jiilteetu akkana gadi boqoboqamta magartu karaan sitti cufamee asiin baatee achiin deemtee waan takkasii ta'uu diddee ishiinis immoo dhufteetuma waan gaafa hidhamte sana ashlokohloktee si gaafatuu diddeef malee lola takkittiillee hin qabdan fakkeessa dubbii irra keessa akkana amanani garaan kiyya baqaquu qabaare maaliif baqaqta dhugaa yoo qabaatte dhugaa keenta sirnaan haasa'e sirnaan ammallee atam jechoonni fayyadamaa jirtu tooftaan ati ittiin deemaa jirtu bar nama gowwaa yookiin nama mataan kun hin dalagne yookiin nama hoolaa kunoo hoolaan illee waa beekti hoolaa gadi gowwomsi malee ana kana nan gowwomsitu hordoftoonni keenyas takka yoo taate malee namni guutuun si hordofu kun si amanee sitti hin fakkaatin kasi dhaggeeffatu kasi ilaalaa jiru abdii jecha abdii kabajaaf maaltu maal ta'e maaltu odeeffame irra jechaaf gurraas qabatee si dhaggeeffataa jira koomentii si barreessaa jira namni malee akkati dhibba kijiba olii gadi ooftu beekamaadha maali yoo jette asirratti kijibni kee kan tokkoffaan kan mul'atu iyyuu ati kootu abdii maa jettaan ati maalirraa fuuta bakka keeriin dalagaa ammana isaa keessaa bahee jira maal ta'ee jira namni biraallee yoo waan tokko isa godhee akka magartuudhaan jennee jette amma waan biraa goosisuuf immoo namatti bituuf yaadaa jirta jechuudha barkuun ifuma galatti dhugaa immoo akkatu jette wee abdiin waa takka haa ta'u wanti takka isarra haa ga'u anatu siif godhan mallee tamaam aniin kuni ragaatti ba'uudhaaf malee hiisisuu hin danda'u jette maaf hiisisuu hin dandeenye sii kana bar egaa dhugaa qabaattee jaartiin hajii kun si dogoggorsiiftee dogoggora keessa si seessiftee waan badaa si dalagsiisaa turte gabbaatee deemtee mana poolisa fiddee viidiyoo guutuutti agarsiiste kunoo ishiit akkana na gochisiisaa ture mucaan kun immoo obboleessa kiyya rabbiitii baay'ee isa miidhee jira namtittii kana seera jala naa oolchaa maan jedhin gaafa takkas jettee yoo ishiin si haalte nuti immoo si duuka jirraa siin jedhe maal afaan kee banda asirratti boqboqamiin zimmettee boqboq kijibduu halalee kana dhugaan kee mee maal siif waan gaarii goote biddeen kee boruurra dhaabbatte waan badaa si gochisiifte akka namni si namanne akka namni bitaa mirgaan si jibbu si goosifte bar gaarii dalagdee shiinaa sattartaare maaliif ishii sattartaa hojii keessa waan guddaatu jira siin duuba kanaaf malee isin dhugaan waliin lollee kuni iccitii siin lamaan jidduu jiru rabbii fi isin malee namni hin beekne guddaatu siin jidduu jira amma tooftaan itti fayyadamaa jirtan maal viidiyoon wanti jaartii hajii faana ciisee siin jiru wanti si faana ciisee siin jiru viidiyoon qullaas takka siin jiru mucaa kana asiinis achiinis jedhee argadhee waa takka godhaadha kana yaanni kee ani immoo harka keessaan qabu kan siin jedhe ati abdii teessiftee akka ilmi namaa kun hundi tasfaa kutee isinirraa adaba godhatee taa'u viidiyoodhaan as baatanii abdii faana haasoftanii jechoota kee kana guutuu abdiin fudhatee waan ati jettu kana dhugaadha jedhee yoo inni mana isaatti deebi'e silaa maaltu na naqeen nama kana cina dhaabbatu malee waa ilmoo kiyyaa yoo ta'e waggaa 18 geenyaan harkarraa fudhadha maaliifuu nama ga'eessa nama of beekudha jechuudha tamaam amma harka rukuttanii warri harka sii rukutanii harka sii dhahaa turan kuni amma siifaa dhufanii kaa amma akkasiiti amma zoortee bar ishiin laalaa uummata keenya mee dubbii kana keessatti xiinxala anaaf abdii kana walii oofuuf deemti ani abdiin jecha kee dhaga'ee yoona jibbe waan takkanatti fakkaatu waan godhe guutuu rabbiif jecha an abdiin bahee na ajajatu yookiin an of ajajuuf miti an rabbiif jecha waan nagaa waan keerii dalagatuuf malee ilmi namaa kamuu akkana faarsuun fedhu ani ofii kiyya waan dasneedhu waan natti tole godha amma manaadha sabboontus deemtee akka saree ari'amtii asii dhuftee akka saree ari'amtee aragattaa'i hojjetadha mana dalagaa si galchaa galii mana dalagaa jennaan mana dalagaa si galu olii gadi deddeemuurra dalagattee hin jiraattu takkan tala nama ofiin jijjiirtu bifa qabda mataa qabda miila qabda harka qabda maaltu si magan intala ko kan dhiiraa hambaa jala olii gadi akkana haafoftee nama siin feene jala akkana hoo jettee deemtu aniin kun homaa shiin goone mana hidhaati bahee
haadha sakkee barii simmiine maali silaa namiidhuu barbaadda anammaa nammiitu kijiba kee asirratti baatee ofii hin hololiinii ani mataa keessi cabsa giiftii koo narraa bu'i nan tuqin jireenya kiyya keessaa ba'i jireenya kee keessa hin jiru maqaa kiyya hin dhayin viidiyoo hojjettu keessatti ani waasoo giddamoo qimame maqaa kiyya dhahaa waltuuf maa eega baatee maanan tumiirre humna waltumuu fi waan fuulduraa maan beektan atiif jartiin hajii siirii keessaniin ani siiriin keessanis narratti hin dalagoon isin sodaadhu rabbi tokkichatti of kennee jira boqobbooqamee warri boqobbooqamu sin jala haa boqobbooqamu malee siiriin keessanis homaanan godhu ani isiniin kana alaalatti ofirraa isin eega rabbi tokkicha wajjin jechuudha maaliifuu ilmi namaa kun of eegellee hin danda'u kan nama eegu rabbi immoo ijoollee kiyya dabarsee nan kennuun isinitti kanaan nan sodaachisiin jechuudha magartuuni innaa akkuma siin jedhe abdiin sitti amane si fuudhayyuu yoo jedhe ani wanti nagalchu tokkittiin hin jiru feetu si fuudhe feetu sabboontu fuudhe feetu nama biraa fuudhe immi shan abdiidha kan hawwu jireenya nagaa ati immoo nama nagaa namaa kennitu hin fakkaattu keessi kiyya amannee keessi kiyya ofitti sin fudhannee an ammallee hin jedha har'as borus iftaanis agagaaf lubbuun jiruutti hin jedha yoo rabbi immoo dhugaan si jijjiiree jijjiiramta taate si haa jijjiiru ani waan takka sirraan qabu habiibti kana jechinani jedhu garuu ati gochaan ati gootu abdii karaa argitee fuulaan itti dhiyaattee yookiin harkaan tuqxee yookiin waa goote ammallee akkuma duraa sanaaf deemta malee nagaaf natti hin fakkaanne garuu inniin kunis egaa jechoota kiyyas jechoota hordoftootaas waa hunda cabsee lakki magartuun naa ta'a ishumatti deebi'a yoo jedhe wanti nagalchu takka hin jiru ana karaa kiyyaa jechuudha hordoftoonni isin immoo koomantiin barreessaa fi fedhannan kan abbaati innis akka jedhutti viidiyoo yeroo darbe marree keessatti agartanii jirtuun hin deebi'a nibrata koo kiyya kana gataa jedhanii biranni isaa faayidaa takka hin qabu kaboru carqii hantuunni nyaattee fixxuu warqii mana keessa hafamee hin jiru jidaara yoo taate jidaara arabaa mana jijjiirratee bakka fedhe jiraatu danda'a ilmi namaa kun yoo fayyoonni nagaatti deebi'e maa jibbitu hasaadummaan gaarii miti dhiisaa mucaa namaa meeshaa isaas baqqaati dhiisituma mana sana yoo jartiin hajii isaa fudhattu haa balleessitu haa fudhattu dhiisii ba'i itti qollofiitii yoo dhugaan abdii yaadde itti qollofi qulfii biraa itti jijjiirii ba'i mana sana mana kutaalachuu keessa caffartaa mitiree mana ciisaas marga jira manni intinis maali maqaansa manni diiwaannis harka jira miti furtuun itti jijjiiriiti akka namnutti hin seenne dhugaadhaan abdiidha shiraan qabu sharriin qabu isaa yaada maali jette qulfii fidiiti maandisa fidiiti oggumaandisa fidde sanas viidiyoo waraabii nu agarsiisii jijjiirii isa booda gaaf fedhe arabni kunuu manni mana arabaatiiti birrii meeqarraa nyaatteeti birrii baatii 3 yoo kaffalte baatii 3 namni dubbatu hin jiru kaffaliiti ba'i irra yoo fedhe abdiin dhufee meeshaa isaa baafate meeshaa sana gube itti jijjiirrate fedhu arabni guurrate maaltu sinaqe bayachuma manuma sanaa bayachuma keessa teessee nyinyi kun maanni toftaa itti qabatu saadaallee fidde akka namni si amanuuf qawsi sillachuu ani nan galchu ani dhiifa manaaf godhaa asirratti illee jecha fayyadamu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya qawsoota sillachuu qawwasuuf deemtani malee waan keerii dalagu miti aga'u dubbii olii gadi laaqxanii anatti akkasuudha jetti sunillee gaafuma sanallee immoo namni keenya jala deemee maali maqaashi saadaa king saadaa miniti ishee maal hojii saadaan kingii gataate gaafa mucattiin kun baallagdee olii gadi gaala feenxaa dhiira ja'ambaa jala olii gadi deemtu maan deebisiin jiruu keebbada jireenya keebbada ati gara fuulduraatti bultiilleen horanne jettee maa gorsitee asin deebisiin saadaanu kanaafiyyuu kijiba warri nama deeggartanis hin deeggariinaa dhugaadhaan nama deeggara nama dogoggora qabu kijibaan jajuurra kuniif kuni dogoggora keetii dogoggora keerraa deebii jedhani anaa kanamma namni akkana kan na jibbuuf wallaahi waa'ee caaltuufis waa'ee abdiifis waa'ee hajjiifis waa'ee magartuufis waanan irra dibaa hin deemneef ani irra hin dibu dhuguma haasa'a namni viidiyoo kiyya kana namni takkitti naaf halaaltu seenaa hojjedhee waan gaarii hojjedhee gorsa gaarii namaaf dabarsee namni takka naaf halaalu mush daruurii hoyiidhaan hin fedhani tamam maaliifiyyuu aga dandeetti kiyya namas barsiise nama kiyyarraas waa baratu fedha ani shanyiidhaan gandaan gosaan maaliin deemen beeku ilmi namaa na biratti kabajaa guddoo qaba kan na kabajee jechuudha kan kabajaa kiyya tuqe immoo anuutti agarsiisa jechuudha maaliifuu annamaanis walloleen beeku namas tuqeen beeku kun ijoolluma kanatu iyyas na barsiise hoo jechaa oolu kana isaanumarraa bareen aaraan dafee waa takka hin aaraa tasgabbii hin qabu garuu moon isa dafee
kanaan amalli kiyya badaa jedhee yaadu. Amma gabaabumatti Magartuun waan koo haadha sabkee bar jiddatii maalii ammatii jechaan ooliin maqaa kiyya hin dhahin akkuma siin jedhe kana godhi. Viidiyoon kiyya kun immoo akkasi qaqqabu nin beeka. Viidiyoo kiyya jala seenteetu iyyuu as baatee natti udaan kee gadi udaanaan ooliiniti. Intala namaa yoo taate siirii fi jinnii dhiisiiti uleedhaan yoo feete kootti lolaan ana bira. Jaalalaanis koo feete kootti waan feeteen si deebisuu danda'ani beektee na beektati immoo ani kana jedhee gurraa siin godha asirratti siin jechuu barbaada. Inna waan siin jedhe kana inshaallah hojiirra oolchuu dandeessa. Akkuma siin jedhe immoo yoo abbaan si eeyyame annan naquu ammallee walii galaati jiraadha wal jaaladha jedhee durirraa haga ammaa iyyaa ture. Kanas isin hundi qubna gararraan oolchine ingide kanuma yaanni nani qabu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Isiniin kunillee yaada keessan koomantiin barreessaa. Dogoggora kiyyas irraa na deebisaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa jiraadha.